amma dhugaa dubbanne sitirra jira isi jechuun sitirra jira situr hangafa isiiti mas akkasii yaa sanuma jedhe sit hangafa yoo isin qaballe situ ta'e yoo isin ko hambadaa guutu ta'e situ dhoobuu qabu situ gorsuu qabu akkanan ta'in akkasin ta'in jechuun ka qabu jaalki yoo saa ka jechuun qabu si galee you know yoo isin ka horis ka gaafatan si kanaafii waatu jira amma dhageeffadhu. Siddi dura iyyan. Rakkoon qabu nan fudhadha waan ati naan jette dhageeffadhu waatu jira. Maal? Yeroo ammaa kanatti jaarraa 21ffaa keessa jirra. Ammas of dandeenyee jiraannaa. Jettee sadarkaa abbaaf haadha irraa mana baatee jira ture jirti bar. Jayyoon ta'u. Amma sadarkaa asliin argitaa haadha seenaan argitaa. Sadarkaa abbaaf haadha irraa baatee mana kireeffattee fageetteef faamilii kee irraa fagaatteef miti. Anama guyyaa san maal jedheeni buna inni dhunnaa garuu hagas akkuma argite dhiiseetumaani qarii taa'aa ture karaa isii gadiitiin taa'aa ture jechuudha. Waan tokko sitti himu amma deemsa kanallee argullee qofa qabaadhullee isin amma deemtanii wanni nu aarsee tokko nun akka mataa kennatti waan achitti ta'e xiqqoo santu nu dabbaree maal jedha kun asii nutti haasa'a santu nu dabbaree maal nu jedhee haguma isin jaalannu haguma isin kabajnu waan badaa keessan dhaga'uun feenu waan san qofa osoo hin taane jaalitti hin himne jaalillee saniif sitti aare si galee. Inni naaf ta'e isaan rakkoon qabu bara. Yoo sanuu yoo mata sana dinnichaa gootee teessuuf si godhe. Haasa'u booda waan namni dubbatu